heerumi. Maaliif hin heerumne? Maal eeyida? Ijoolleen hiriyaa keetii hundi heerumanii ilmoo argatanii jiru. Ati maaliif hin heerumne? Haga yoomii taa'uu edda? Maaliif heerumtee ijoollee hin arganne? Siin jedhan hiriyoonni kee, namoonni ollaa, maatiin kee. Naaf galaa, naaf galaa. Maatiin kee heerumi waan siin jedhuuf akka ati ilmoo argattee jireenya gaarii jiraattuuf, akka ati heerumtee jireenya mataa keetii, jireenya dhuunfaa keetii jiraattuuf naaf gala, niin amana kana. Garuu namoonni heerumi maal eeyida? Maaliif hin heerumne? Yeroo isaan siin jedhan sammuu kee keessatti waan waa uumameef ol kaatee gara heerumaatiitti seenta. Adada ati baatee galtuun heerumi yoo siin jedhan sammuu kee keessatti waa uumama. San booda gara heerumaatiitti seenta. Heerumtee gara namicha si fuudhe yookaan gurbicha si fuudheetitti mana isaatitti dhayxa. Yeroo mana isaa dhayxu dubbiin faallaa taatee si eeydi. Jireenyi akka ati yaadde san siif hin taane. Heerumtee jirtaa, mana namichaa dhayxee jirta. Namichi akka qorsoo eelee sibiilaa irratti akaayaniititti si akaaya. San booda ati jireenyi kee sitti ulfaataa deema. Uf dhabda, akkaataa uffannaan keetii si harkaa bada. Fuula keetii irratti wantootni gugurraachi ni baya, ni huqqatta. Kolfitee taphatuun si harkaa bada. San booda yeroo waan kana argu namoonni jalqaba heerumi jedhaniitiin si cinqaa turan suni maal taate? Si dhukkuba moo? Maal fuula irratti wanti akkanaa si ba'e? Waan si dhukkubu jira? Huqqattee jirta siin jedhan. Ilma namaa waan taateef deebiftee namootuma sanitti mari'atta. Homaa naaf hin taane, jireenyi kun naaf hin taane, namichi illee manaa na gubutti jira. Homaa namichaan walii galuu dadhabnee jirra jettee isaanitti himta. Jalqabas isaanumatu heerumi jedheetiniin duubaa pushti godheetiniin dhiibee waan kana keessa si seensise. Amma immoo ilma namaati ati isaaniin mari'attee jirta. Yeroo isaaniin mari'attee jirtu kanatti namichaan walii galuu dadhabnee jirra. Jaarsa kiyyaan walii galuu dadhabnee jirra jettee yoo ati isaaniin mari'attu jalqaba heerumi siin jedhan. Amma immoo hiikikaa yoo waliin galin hin hiitu. Maaltu si gube? Maaliif jala teetta? Maa gubatta siin jedhan. San booda ammallee orbiitii mataa keetitti irra waan hin sochooneef ati namicha kanaan wal hiita. Yeroo ati namicha kanaan wal hiite namoonni hiiki siin jedhan suni dalga goranii duuba dhaabatanii sitti kolfuu jalqaban. Hiitee jirti bara. Jaarsan wal hiitee jirti bara. Yeroo buna dhugan, yeroo bakka ho'iitti wal gayan, yeroo bakka afooshaatitti wal gayan waan kee haasa'uu jalqaban. San booda daranuu wantootni akkanaa kun yoo sitti daddabalamu daran uf gattee uf dhabda. Habiibti, dogongorri si bira jira moo isaan bira jira? Eenyu balleessaa qaba? Namoota sani moo sihi? Maaliif dogongora ufiif uumteef namatti quba qabda? Dogongorri ka jiru sii fi si bira qofa. Jalqabumaa ati balleessaa qabda. Ati ilma namaati. Namaan masakamuu osoo hin taane uf dhageeffatuu qabdaa turte. Fuudhii namaatiin fuudhuu osoo hin taane nama jaalattee fi yeroo jaalattee fi nama si jaalatu yeroo argattetti fuudhuu ni dandeessa. Naaf gala. Dubartiin umriin isii yoo achi ol siqe rakkoodha warroonni jedhanii yaadanni jiru. Habiibti waan tokko sii dhaamaa dhagaye. Addunyaa kanarratti dubartiin umrii hanga kanaatitti fuudhuu qabdu waan jedhu hin dhageenye. Sa'aatii nama jaalattee argattetti heerumuu ni dandeetta. Saniin alatti ati ilma namaati, ati durba, ati shamara. Shamarri midhaanii miti. Expiredii ni tajaajilnee kan yaadnu nuti. Ilma namaa osoo hin taane midhaan wantoota akka nyaataa expiredii ni tajaajilnee amanna. Ilmi namaa expiredii tajaajilnee hin amannu. Namoonni selfishiin tokko dubartiin umrii hanganaa ol yoo tarte heerumuu hin dandeettu waan jedhu wayiitu jira. Habiibti waa siidhaamaa dhagaye. Ati waggaa 30 ta'e, waggaa 27 ta'e, waggaa 40 ta'e nama si jaalatu argannaan heerumuu ni dandeetta. Expired date wanni jedhu hin jiru ilma namaa irratti. Kanaaf uf dhageeffadhu. Yeroo nama si jaalatu argatte, yeroo nama jaalatte argattetti heerumu. Saniin ala dhiibbaa namaatiin heerumtee rakkoo cimaa keessa seenta. Nama sin jaalannetti fuudhii heerumi namni sin jedhe qofaaf fuutee namni sin heerumi sin jedhe qofaaf heerumte jireenya afoollaa hin jiraatin. Nama si jaalatte yeroo argattetti heerumi. Naaf gala maatiin kee heerumi waan sin jedhuuf ilmoo ofii arguu barbaadan.
jireenya gaarii akka ati jiraattu barbaadan rakkoo booda dhufu siif hin beekan. Balleessaa gurguddoo dalaydaati jireenya kee keessatti. Yoo of hin dhageeffatin yoomiyyuu ati balleessaa nama dalagu keessaa isa tokkodha. Namaan hin masakamin of dhageeffadhuutii deemi. Eenyutti heerumuu akka qabduu fi yoom heerumuu akka qabdu atuuyyuu ni beekta. Namni heerumi siin jedheef heerumuu hin qabu. Namni hiiki siin jedheef hiikuu hin qabu. Ilmi namaa heerumi siin jedhee ni heerumtaa. Yeroo ati heerumteetiin rakkoo keessa seente hiiki maaliif gubatta siin jedhaa ni hiika. Yeroo ati hiite immoo hiite bar xalaayitee bar siin jedhanii quba sitti qabu. So uf dhageeffadhu. Keessa kee dhageeffadhu waan keessi kee siin jedhu qofa godha. Dhiibbaa namaatiin deemte taanaan ati yeroo kamiyyuu dogongortu. Ammallee irra deebi'ee siif hima. Yeroo heerumuu qabduu fi nama si jaalatu yeroo argattee fi nama jaalattu yeroo argatte qofa heerumu. Namni heerumi siin jedheef hin heerumin jireenya afoollee keessa seena.